Akkamoltan dhaggeeffattoota dabaree oduu ispoortii isinitti himnuudha. Oduu ispoortii yeroo kana Shifarraa Jaambotii kan isinitti himu. Oduu atileetiksii tanan eegala. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa marsaa 20ffaa Tookiyootti dorgomaa jiruun har'a fageenya meetira 1500 dubaraan Firiwayinii Haayiluu ni hirmaatti. Firiwayinii Haayiluu gulaalli walakkaa xumuraatiin iddoo kuftee ka'uudhaan daqiiqaa 4 sakandii duwwaa 1 maayikiroo sakandii duwwaa 3 xumuruudhaan sadarkaa sadaffaa ba'uun walakkaa xumuraatiin gara wancaatti yookaan xumuraatti darbite. Fiigicha sa'aatii 10 daqiiqaa 5 irraa eegaluun fiigamu kanaan atileetiin Keeniyaadhaa Keepyeegoon tilmaama injifannoo argatteerti. Atileetiin umurii 31 Keepyeegoon barana fiigichaan riikoordii ishumaan qabamee ture kan fooyyessite yoo ta'u yeroo afuraffaa shaampiyoonii addunyaa ta'uuf morkatti. Atileetota 14 dorgommicha irratti hirmaatan keessaa Keeniyaan atileetota 3 hirmaatti. Maartaa Preezer Speen irraa, Sinclair Johnson fi Nikki Halzer US Ameerikaa irraa, Jessica Hall Austraaliyaa irraa morkattoota ciccimoo ta'uuf eegamu. Har'umaa sa'aatii 7:35 irraa eegaluudhaan gulaalli meetira 800 dheeraan Yohaannis Tafarraa ni hirmaata. Boru fiigicha gufachiisa meetira 3000 dubartootaatiin Simboo Alamaayyoo fi Loomii Mul'ataa ni hirmaatu. Pirees Chemotai Yugaandarraa, Feez Cherootich Keeniyaarraa tilmaama olaanaa argataniiru. Fageenya meetira 1500 dhiirotaan boru fiigamuun atileetiin Keeniyaadhaa Tiimootii Cherootii fi kan Great Britain Josh Kerr tilmaama argataniiru. Taphataan cimaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara 2017 ta'uun kan filatame Haayidar Sharafaa Hadaamaaf mallatteesse. Bara darbe madiin Itoophiyaa waliin shaampiyoonii kan ta'e Haayidar Sharafaa kilaba isaa duraanii Hadaamaaf mallatteesse. Kilaboota garaa sadii waliin waancaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa 4 kan fudhate Haayidar Sharafaa gara Hadaamaatti deebi'eera. Taphatichi waliigalteen madiin waliin qabu xumuramuu isaatiin kilabichaan adda ba'e. Maqalee Sabaa Andartaa Qiddus Goorgisii fi madiin Itoophiyaa waliin waancaa kan fudhate taphatichi Dadabeet Hadiyaa Hosaanaa fi Jimmaa Abbaa Bunaaf taphatee dabarse. Amma irra deebiidhaan Hadaamaaf mallatteessu gabaafameera. Oduudhuma wal qabatuun Adaamaan taphataa sara qarqara fuulduraa Abubakar Saanii mallatteessifachuuf waliigaleera. Qiddus Goorgisii fi walqixxeef taphachuun kan dabarse Abubakar bara darbe madiin Itoophiyaa waliin taphoota 31 irratti goolii 7 galchuun shaampiyoonii ta'eera. Akka gabaasa miidiyaalee biyya keessatti Abubakar Saanii waggaa 2 Adaamaaf mallatteessuun waliigale. Barana ligichatti kan guddate Nageellee Arsiin ammoo Habiib Kamaal Dirree Dhawaa irraa mallatteessifateera. Nageellee Arsiin dursee Daawit Tafarraa fi Naatnaayil Salamoon mallatteessifachuun ni yaadatama. Odeeffannoo maddeen alaatii arganneen Champions League kilaboota Awurooppaa har'a sa'aatii 1:45 eegaluudhaan Arsenaal Atleetik Bilbao waliin kan taphatu ni ta'a. Tapha kana dirree shaampiyoonota kallattiidhaan Simbiraan kan ga'u ta'a. Sa'a 1:45 eegalee har'uma Real Madrid Olompika Marsee waliin Juventus Borussia Dortmund Tottenham Villarreal waliin ni taphatu. Boru tapha Atletico Madrid Liverpoolis dirree shaampiyoonota kallattiidhaan Simbiraan ga'a. Oduudhuma Champions League Awurooppaatii wal qabateettan darba. Liverpool waancaa Champions League Awurooppaa bara kana injifachuuf tilmaama olaanaan kennameefira. Dorgommichaan kilaboonni Ingilaandi tilmaama olaanaa yoo argatan Real Madrid tilmaama salphaatu kenname. Dabalata qabna. It's history for Paris Saint-Germain. Finally they reach the end of the yellow brick road. Finally they can call themselves European champions. Kilaboonni 36 liigiidhaan kan waliin morkatan Champions League Awurooppaa bara 2025-26 waliigalaan taphoonni 189 taphatamuun caamsaa dhufu Hangaarii Budaapestitti Pushkash Areenatti goolabama. Kilaboonni Ingilaandi 6 Arsenaal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City fi Newcastle Ingilaand irraa hirmaachuun biyyoota biroo caalaa hirmaannaa olaanaa qabu. PSG shaampiyoonummaa isaa itti fufsiisuuf Real Madrid ammoo yeroo 16ffaaf shaampiyoonii ta'uun riikoordii isaa itti fufsiisuuf morkiin godhanii eegama. Barana dorgommichaan kilaba kamtuu liigichaan kallattiin marsaa 1 hanga 8 xumuruu danda'a. Marsaa mo'atanii darbuu fi shaampiyoonii Awurooppaa ta'uu danda'a kan jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa tilmaama garaagaraa kennaa jiru. BBC Sportii taphattoota ogeeyyii miidiyaa fi koomentaataroota akkasumas xiinxaltoota garaagaraa irraa yaada fudhateen akkas
jechuun tilmaama isaanii barreesse. Barreessaa olaanaa BBC Sportii Phil Macnal dabalatee hedduun isaanii Liverpool shaampiyoonii Awurooppaa ta'a yoo jedhan, gaazexeessaan Spain Julian Balaguer PSG shaampiyoonummaa isaa irra deebi'a jechuun tilmaame. Xiinxalaa BBCdha kanaan namoonni 16 gaafataman keessaa 7 Liverpool yoo tilmaaman, 3 Real Madrid fi PSG namoonni 2 Barcelona tilmaaman. Yoo Walcott qofatu Arsenal shaampiyoonii ta'uu danda'a jechuun tilmaama kilaba isaa duriif kenne. Caasaa haaraadhaan liigiin bara darbe dorgomuu kan eegale Champions Leaguein kilaboota Awurooppaadha. Kilaboonni jajjaboon kallattiin marsaa itti aanutti darbuuf akka itti ulfaate bara darbe mirkaneesseera. Ta'us warri bara darbe tilmaama argatan osoo hin milkaa'in tapha mo'atanii darbuun marsaa 16 kan ga'e PSG shaampiyoonii ta'e. Kubbaa miilaa addunyaa keessumaa liigota jajjaboo fi dorgommiilee Awurooppaadha tilmaamuun kan beekamu Opta Super Computer tilmaama xiinxaltoota kana kan mirkaneessu ta'us xinnoo garaagarummaa qaba. Bara darbe tilmaamni isaa milkaa'uu baatus ragaalee kilaboota haala garaagaraan funaanee tilmaama kan kennu Optas bara dorgommii 2025-26 Liverpool harka 20.4 shaampiyoonii Awurooppaa ta'a jedheen. Akka xiinxalaa kanaatti gareen Arne Slootiin durfamu Liverpool bara darbe marsaa 16 dorgommichaan ala ta'us kan bara kanaa qindoomina addaan dhiyaataa jijjiirraan maallaqni baase taphattoonni mallatteessifate muuxannoon dorgommii Awurooppaatiin qabu Liverpool caalaa waancaa kana fudhachuu kan danda'u hin jiru jedha. Kanaaf jedha Liverpool harka 72 nuusa xumuraaf ni ga'a, harka 52 walakkaa xumuraaf, harka 34 ammoo xumuraaf ga'uun carraa waancaa harka 20.4 qaba jechuun xumureen. Gareen Mikel Arteetaatiin leenjuu Arsenal bara darbee walakkaa xumuraaf ga'ee PSGdhaan dorgommicha keessaa ba'ee sadarkaa lammaffaan tilmaama argate. Victor Gyökeres dabalatee jijjiirradhaan taphattoota 8 haaraa kan mallatteessifate Arsenal harka 16 argate. Kilabni London Arsenal Champions League kilaboota Awurooppaatiin taphoota 211 taphatee kilaba waancaa malee taphoota hedduu taphate jedhameera. Ta'us Optas imalli dheeraan waancaa Champions League Awurooppaa Arsenal bara kana goolamamuu danda'a jedheen. Kanaaf jedha gareen Mikel Arteetaadha kilaboota Awurooppaa keessaa garee ittisa cimaa qabu taphoota 24 goolii 18 qofa keessummeesse ta'uun carraa qabeessa gochuu danda'a jedha. Kilabichi bara 2023 nuusa xumuraaf, bara 2024 ammoo walakkaa xumuraaf ga'eera. Bara darbe Sporting Lisbon waliin taphoota Champions League Awurooppaa 6 goolii 6 kan galche Victor Gyökeres humna dabalataa kilabichaati jedhameera. Shaampiyooniin Awurooppaadhaa PSG'n harka 12 yoo tilmaamamu, kilaboota Ingilaandi keessaa Manchester City'n harka 8.4, Chelsea'n harka 7 argateen. Tilmaama xiinxaltoota fi Optaa kana kan faalleessu shaampiyooniin dorgommichaa yeroo 15 kilabni warra Los Blancos Real Madrid yoo ta'u, bara kanas carraa harka 5.8 qofa qaba jedhameera. Bara darbee Real Madrid nuusa xumuraatiin Arsenaalin dorgommicha keessaa ba'e. Bara kana La Ligaadhaan taphoota hunda injifateera. Kylian Mbappeen waancaa Champions League Awurooppaa barbaada Santiago Bernabeutti malee waljala miliqee PSG waancaa fudhate. Barana milkeeffachuuf humna qabu hundaan taphataaf eegama. Xabi Alonso Real Madrid waliin seenaa taphataa ta'e hojjete leenjisummaan dabaaluuf qophaa'eera. Garuu harka 5.8 qofa tilmaamameen. Barcelonaan harka 8.4, Bayern Munich harka 4.3, Inter Milaan fi Newcastle harka 3 tilmaama argatan. He's an academy boy, born and raised Champions League Awurooppaa tapha boruutiin PSG'n taphattoota murteessoo miidhamaan dhabuu yaaddoo keessa seeneeti kan jiru. Samuel Umtiti shaampiyooniin addunyaa kubbaa miilaa umrii 31tti dhaabuusaa beeksiseera.